Raawul ombaraa isaanii ani bahee wayyaman murteessuun ulfaataadha. Murteen dirqama. Egaa murteen dirqama waan ta'eef daanyee. Maali daanyee isin waraabitanii beektanii hooma ada. Suuts. Waa baankii kana jaalatu. Daanyee rakkoon qabu gahe. Daanyee maaltu sitti dhagahame? Wanti natti dhagahame gammachuu guddaa itti dhagahame. Sagantaa kana qopheessanii abbayii yaa kan dhumamu guddaa qaba. Isaaf mee haal tokko haamlee haa kennasne. Abbaan miidiyaadha. Tolee daanyee ati promoota sochii tagatii ta'eefu yeroo gabaabaa keessatti waan adda addaa sirraa eegna gatu deebi nama ol deemaa baay'ee hojjechaa jirtu hojii kee gaggabaabaas baay'ee isaa argeera. Sirraa waan hedduu eegna gatu ta'eefi kun jalqaba kee malee uumaa kee miti. Hojii gara feete waan barbaadde hojjette kun mana keedhaa yeroo barbaaddetti si beeksisuu dandeenya. Har'aaf immoo kabajnee dhufu keetti baay'ee galatoomii ulfaadhu. Daanyee. Daanyee biqiltuun adaraa yaada. Shubbisaa ta'e siyyeel. Shubbisaa sin baay'ee kan bisaa beeyya. Taphichi baay'ee nutti tole baay'ee bareeda. Wanta inni deebii dhabeef na fakkaata. Abbaa isaarraa yeroo tokko tokkos immoo deebii dhabuurraan yookiin immoo deebisuu dhiisuurraan ari'amuu kan dandeessu waan ta'eef gara fuulduraa immoo abdii qabna akka deebiifnee mo'ataa taanus. Egaa kabajamtoota daawwattoota turtii booddee deemni jira. Marsaa jalqabaa fi marsaa lammaffaa irratti gareen kun qarshii 1,100